አያልፍም የለህ ሁሉም አለፈ የደበዘዘው ደምቆ ተጻፈ ተስፋለንና ድሕሪ ኸቢድ ሰገም ምቾት ይሞ ናይራ 560 ሺህ ብር ጨርሷል የተባለለትን ቤት ይሄ ነው ማለት ነው። ቤቱ ይሄ ይመስላል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لما نروم وده هرفتو تحياتي وروتو بياكني فون جرتو فياكي سني بقجر حتى مرتكي سني جرق لأن ربي دجاته الحمد لله كم جرتو فياكي سني هذا الدفي في هذا سبب الناس ما ده بندو ونتي وان جرتو دي فما أكو منك يا سنتي سبسكرايب لايك كنا رندنا جاني سنين جدا سنين توجنا مو شير سكن دكاني سنين جا بقدر فتني بقدر وفني بقدر رانجين الحمد لله جراتو وانقطو ده خجراتو واحد أرجع أسمع النيو barsiisota keenya hayyoota keenya akkasuma ammoo madda beekumsa warroota hara lubbuu isaanii dhabeef rabbi rahmata isiniif haa godhu rabbiin qosuma keessan jannataa godhu dilii keessa irra isinii haa ta'u dhaamsa yookiin du'aayi kiyya akkasuma firootataa fi haalii isaara haalii uummata kana barsiisota kana rabbiin jajjabinaa fi sabrii haa kennuufi rabbi ammoo balaa kanan rabbi nurraa haa qabu dhugaa rabbi waan qalbii nama cabsu rabbiin balaa akkana nurraa haa qabu hunda keessan irraa haa qabu sininja anratti aansuudhaan wanni an dhufee fi waa'ee mata duree kiyya akkuma gubbaa kana ilaalta mata duree kiyya irratti jira waa'ee mucaa intala dubaraa 560 nyaatamte irraa odeessuu dhufe maaltu nyaate eenyu nyaate akkamiin nyaate kanarraa odeessina wajjin tura affeera kan kooti mucaan kun as Saudi Arabiyaa turte ammaaf garuu galtee jirti deennuma sorbe maa darbe kana keessa galte jechuudha asriyaa jiddaan jirti asii jiddaadha bamana biyyarraa qabdi jechuudha nikaadha abbaan manaa ishee kun jechuudha fakkeenyaadhaa fi akamantii keenyaatti ilmi namaa tokko nikaadha walitti dabalame jaarsaaf jaartiidha abbaan manaatii fi haadha manaatii yookiin akkana waliin jiraata jechuudha akkasuma waliin jiraataa turte waggaa 3 fudda abbaa manaa ishee 500 fi 60 nyaate kanaadhaan hanga walitti dabalaman jechuudha haati ammoo qabsoon dargaggoon keenya yeroo amma kana shabaabota keenya inni guddoon kaayyoo isaa maali yoo jette gaafatti mana isa jedhamu sana mana kana ijaariidhaaf mana nu ijaariidhaaf maallaqa isheen asirratti itti ergiti innis ni ijaara isheen leettuma ergiti inni leenuma ijaara haati ammoo ijaarsi inni ijaaruu fi ijaarsi isiin yookiin akkaataa isiin beektuu fi akkaataa inni ijaaru gargaarii jechuu gabaabumatti sababni isaa inni 500 fakkeenyaadhaaf kuma keessa 2 yoo har'a baasii mana sanarra baasee 1 lubbuu ofirratti baasee 1 ammoo mana sanarra baasaa jechuudha gabaabumatti jechuudha wanni maallaqni kun irra dhumatetti kana jechuun nama maallaqaaf jecha ishee fuudhee jedha gabaabumatti dhibbatti nama maallaqaaf jecha ishee fuudhe kuni ijoollee keenya keessaa ijoollee shamarranii ijoollee biyya arabaa jiran dhugaa rabbi harka 100 keessa harka 85 waan kanaadha warri saaxilamee warri lafa jalaadhaan asii galee jechuun gubatii asii galee maallaqa akkasii dhabee lafa jalaadhaan yookiin karaa baara kana as deebi'ee karaa irra dhumaa jiru kuni ijoollee akkanaati ijoollee akkana waa'ee akkanaatiin takka maatii irraa nyaati takka haadhaaf abbaa irraa nyaata takka obboleessa irraa nyaata takka fireesiitu irraa nyaata takka jaalallee wajjal isaa godhu rabbiin akkanaatti isaa irraa nyaata akkasuma takka immoo abbaa manaatti irraa nyaata jechuudha ishee asii waggaa 9 waggaa 10 mana arabaatiin namummaa dhabdee gubattee waan ilmoon namaa argitee maallaqa ganaa fidee nyaatamte guyyaa biraa chaansii biraan qabdu biyya biraallee deemu maallaqa hin qabdu maal gootire lukaan deebiti jidduu kanatti hinduuti jidduu kanatti miidhamti miila dhabdi harka dhabdi hir'ina qaamaatiin fi hir'ina sammuudhaan saaxilamti jechuudha kun waa hundi keenya argaa jirru jechuudha dhuguma rabbi foo dubbanne wanni nu yookiin ijoolleen keenya keessa darbaa jirtu ijoollee shamarranii waan takka lama jedhamee laakkamu miti dhugaa isiilee namni beekaaf hin jiru haqa isiilee namni beekaaf hin jiru akkami fidde birri ergi malee akkami akka isii fidde eenyurraa hin beeku jechuudha sababni isaa wal hubachuu dhabuudha wal hubachuuni amma mucaayoon tuni mana naa ijaareef abbaa manaa asiitiin maallaqa ergite manillee kamis argaa jirtan kana karaa suuraatitti fayyadame kan mana naa ergi yookiin mana naa ijaarii
jetteetiin innammoo mana ollaa jechuudha yookiin mana naannoo sanii kaasee mana keenya aboo yaa rabbii kijibummoo kana kijibii akkamitti jiraata garuu akkamiin rafa mana nama biraa mana kiyyaa yookiin mana kiyyaaf kan keetii jedhee kaasee itti erguu suni dhugaa rabbi nama kanatti nama jedhanii immoo bineensa jedhanii kun akka kiyyatti ka'onni isaallee dhiinni isaallee maallaqa malee hin dalanne dhuguma rabbii fuuyeen nu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf isheen gubattee 560 asitti ergitee inni mana ollaa kaasee mana keenya hidhetti erga. Mee hagam qalbii nama cabsa dhugaa rabbii hagam qalbii nama cabsa hagam nama dhagama. Yaa akhi obboleessa keetii akkana gootu kun obboleettiin qabdu ka wajjin dhalatte. Osoo obboleettiin kan kee akkana taate osoo obboleettii kan kee alagaan tokko akkan isa goosise akkan isii godhe irraa nyaate dhuguma gammachuu qabda. Siinlee namarra dhalte akkuma isii kana bare akkuma kan keetii kana jireenya feeti. Akkuma kan keetii kana maallaqa ishee asii gubattee dhiiga tofteetiin ishee asii ergitu kan achitti firfisitee waan hin taanirra goote. Isheen akkasumatti maallaqa namaa osoo itti mijaate jechuudha teetti nyaachuu barbaadde jechuudha. Kana jechuun ammoo maallaqa namaa haqa namaa osoo hin taane akka namaati jechuu barbaadeeti. Kanaafuu nama galattuu obboleeyyan kiyya warroonni sagaleen tiyyatu isin bira geette. Namni 20 namni 10 yoo naa dhageeffattan maallaqa keessanitti hin taphatina. Maallaqa keessa eenyuuf ergaa maaliif ergaa yoo ergame hoo maaliin dalagamaa jira hagamitti dhumatee kana hunda yaaduu qabda malee asummaa akka wanti argatteef itti erguun baay'ee tokko dhiibbaa sarargaa kan miidhamu inni sima mataa kan keetiin jedha tokko inni lammanni wandi waan kana fide akka yaada fungeetitti namni tokko bultii yoo ijaarratu bultii maatii isii hin beekne yookiin maatii isaa hin beekne ijaarrachuun kanaaf nama saaxila dhugaa yoo dubbanne. Fakkeenyaadhaaf intalli takka kaateetiin arsirraa yoo harargetti heerumte jechuudha yookiin harargeerraa arsitti yoo heerumte mucaan harargeedhaa jenna. Intalli arsiidhaa jenna. Intalli mucaa harargee jira. Maatii intala arsiidha. Isheen ammoo biyya Arabaa biyya Saudii jirti. Gurbaa asii maallaqatti ergiti. Maatii isii quban qabu waan gurbaan kun dalagaa jiruudhaaf waan gurbaan kun maallaqa godhaa jirurraa quban qaban hubachuu hin danda'an. Isheen ammoo inni ammoo an kana hojii ammoo yoo la haragee qofaa jechuu kiyyaa miti akka fakkeenyaatiif fudhadhe malee. Inni ammoo maallaqa isheetti taphatee mana namaa kaaseetti erga mana keenya jedhaa yaaki. Wallahi rabbii isan qabu hiika kana rabbiin sodaatu. Maatii isii naannoo san jiraatanii waa sodaa isaa kun yookiin intalli isaanii fuudhee ku irra jiru quba hin qabu. Sababni sababa fageenyaati. Sababa fageenya kana qaba tokkoffa kanaa si saaxila. Eegeetti erguun kan kee hin oolle eega heeruun kan kee hin oolle erga fuudhuun kan kee hin oolle maa biyyaa baata. Ati kan argee mucaa naannoo kan keetii barbaadee fuudhi. Kan maatii kan kee beeku atis keessa beektu yoo maallaqa haajamte. Atis ka arsii ka jimmaallee akkasuma. Yoo maallaqatti nuyi haajomnu jaalala qofa feenaa isa jedhamu san ta'e yeroo ammaa jaalalli hin jiraanatti fakkaata. Yoo nu maallaqatti haajomnu isheen illee barbaaddu akkaawuntii ofiitti aanattu. Barbaaddu haa gubdu. Barbaaddu waan feete haa gootu. Yoo wanni akkasii sun jiraate rakkoo takka hin qabu. Arsiilee jimmatti. Ka jimmaallee arsitti. Ka shawaa wallaggatti. Ka wallaggaa shawatti. Oromiyaan ta'e tokko taatee si warri dhalaa kutaa 11 keessa tokko fuudhuu dandeettan gaafatan jechuudha. Kanaaf osoo qoosaafuu hin taane jechuudha. Osoo qoosaafuu hin taane ijoollee keenya warroonni bultii ijaarrachuuf deemtan rabbiin bultii gaarii isinii haa baasu. Wallaahi bultii gaarii isinii haa baasu.
gaafa bultiin tante siddabde osoo maal qabaatte amti malee maalaa kana qabaatte siif hin qajeeltu jechuu gaafa abbaan manaa kan keessun diinni isaa maallaqa malee hin dalanne haati manaa kan keessun diinni isheedha maallaqa malee hin dalanne yaani laphi manna dhugunullee maallaqa qabdaata jechuudha. Wanna kana kanarraa haa fagaannu yaa shamarran keenya yaa obboleeyyan keenya yaa ijoollee keenya ijoollee Oromoo ijoollee qashtii ijoollee silaa'ila bakka hundattuu beekumsillee isinirraa bareedu gootummaan illee isinirraa bareedu islaamummaan illee isinirraa bareedu wanni hundumti isinirraa bareedu ijoollee teen ijoollee Oromoo malee hin jirtu dhugaa dubbanni ijoollee Oromoo ijoollee shamarranii jechuu akkasuma warra dhiiraallee kanaaf walitti hin taphatina. yaa keeti maallaqa 560 nyaatte wallaahi duun kan kee inuma hin oolle osoo wanni hadda barsiisota kana muudate kusi muudate akkam godhame maallaqa waan nama akkasii of galchite sobde wayyoo yaa rabbi walumaa galattu wayyoo rabbi isin haatisu ijoollee keenya rabbi isin haatisu haqa keessan dafqa keessan qabadhaa dhugaa rabbii haadha fabbaa kan geetii yoo asii maal hojjete gargalchita dhugaa siin jedhaan sababni isaa gargaara akka namaatitti hin gargaarin hin jedhu bira dhaabbadhu akka namaati rakkoo isaanii irratti hin dhiisin garuu ammoo jireenya kan kee kabooruu gar ati yoo maallaqa hin qabaanne kinoo namni si jaalatu hin jiru kanaatu maatti bishaan dhugi walumaa galattu iyyuu namni haqa namaa nyaatu kaasitti fuudhee ishee garaa qabdu ilma garaa qabdu dalagaa ergatee maallaqa irraa nyaattu kabiyyateetti asii dafqa asii ergite ana kanaa sii kudha jedhaa sobaa maallaqa asii nyaattu kana haqati maallaqa natti ergitu malee anasi wajjin hin jiraan jettee maallaqa ishee nyaattu wallaahi rabbuma kan keetiin maal jetta mee rabbuma kan keetiin maal himatta osoo musiibaa ho'i taatee matarra gasi dhaabbatte mee musiibaa sayyaa rabbii kee maaliidhaan irraa kaasii jettee rabbii kan kee kadhatta atuu akkana jirta anuu akkana jira kanaaf haqa namaarraa of eega gabaabumatti waan namaarraa of eega kanaaf oduun baay'ee farreetti fe'amu jedhame uummanni keenya ijoollee keenya qashti waan nutti geessanuyyuu dongor kee jiru dhiifama isiniin jedhaa warroonni maallaqa keessanitti taphattan dafqa keessanitti taphatta kamiidhamu sima waan ta'eef ufkusadhuuf eeggadhu siin jedhaa qashtiitiyya rabbi sinaa asitti rabbi sinaa eegu siin jedha hundumti keessanuu yeroo gaarii naaf qabaadha isinitti haa tolu hanga dhumaa dongongora kiyya jiruudhaaf ammoo dhiifamaa jedhe waa'ee dubartii kuni miira nama tuqa dhugaa nama dallansiisa hiriira illee baatee daawun dhiira maallaqa nyaatu jettee irra baate waan simii dhumite dhugaa rabbi yoo dubbanne qumfiisa kanaaf dhiifama naa godhaas keenya namarti keessanuu yeroo gaarii naaf qabaadha baay'ee inshaallah waliin deebinaa waan dhufuu hundaa walumaan jirraa yeroo gaarii isinitti haa tolu waan balleesseef afwan nageetti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. አያልፍም የለህ ሁሉም አለፈ የደበዘዘው ደምቆ ተጻፈ ተስፋለንና ድሕሪ ኸቢር ሰገም